dantaalaa Ameerikaa Ned Price ibsanii jiran. Addunyaa irratti dubartoota sababa sagaagalummaan biyya tokkorraa gara biyya biraatti seeratoonni Naayijeeriyaa tokko ta'uu dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Garuu dubartoota kanneen dubartootaaf shamarran seeraan ala deddeebisan ta'uu ibsee jira. Afrikaa waaltaa keessatti miseensota imala nagaa eegsisuu irratti jiranii qabaman arfan akka gadhiifaman gochuudhaaf hojjetaa akka jiru ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Namoonni arfan kan hidhaman gara jalqaba torban kanaatti ture. Arfanuu miseensota waraana Faransaayii yoo ta'an kan hidhamanis wiixata darbe ture. Dirree xayyaaraa magaalaa galma mootummaa Riippaabilikii Afrikaa waaltaa Baangwii keessatti ennaa jeneraala Faransaayii Steefan Maarchanooriif eegumsa gochaa turanitti qabaman. Jeneraaltichi ajajaa humnooti nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa turan. Wiixata darbe pirezidaantii Riippaabilikii Afrikaa waaltaa Beeljeemii ennaa deebi'an jeneraaltichi immoo dirree xayyaaraa sanarra turan. Isaanis ega biyyattii gadhiisanii ba'anii booda eegdonni jeneraaltichaa arfan hidhamanii sa'aatii walakkaa booda xayyaarri pirezidaantii biyyattii qubatee jedhamee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Jaarik kibxata darbe New York keessatti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti qaamni imala nagaa eegsisuu mootummaa Riippaabilikii Afrikaa waaltaa wajjin quba kan wal qaban yoo ta'u warra hidhaman arfan gadhiisisuuf hojjechaa jiru. Maaliif akka hidhaman poolisiin ibsa kan hin kennine yoo ta'u suuraan loltoota Faransaayii arfanii meeshaa waraanaa isaaniif waraqaa eenyummaa tokkummaa mootummootaa kenneef miidiyaa hawaasummaa Afrikaa keessaa irratti kan gadhiifame yoo ta'u dhaamsa Faransaayii pirezidaanticha ajjeesuuf yaalte jedhu waliin ba'ee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. President Biden immoo rakkoo kana ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u kanaafis pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin balaaleffatanii jiru. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his... Kun jalqabbii weerara Raashaan Ukraine irratti gaggeessituuti. Kunis akkuma Putin kana gochuuf gumii biyya isaa bulchu keessatti seera tumtoota eema gaafate sanaatti gaggeeffame. Uggurri marsaa duraa kaa'ame kun baankiiwwan Raashaa lamaa fi hoogganoota daldalaa beekamoo kanneen dhiibbaa siyaasaa gochuu danda'an irratti yoo ta'u tarkaanfiin biroonis fudhatamuu pirezidaant Biden labsanii jiru. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. Liqa maallaqaa Raashaan fudhatte irratti uggura waliigalaa hojiirra oolchina. Kana jechuunis mootummaa Raashaa caasaa maallaqa biyyoota gama dhiyaa keessaa kunne jirra. Kana jechuun jedhan Biden biyyooti gama dhiyaa keessaa maallaqa argachuu akkasumas gabaa keenya irratti yookaan gabaa warra Awurooppaa irratti liqaa haaraa argatuun daldalachuu hin danda'u jedhan. Gama kaaniin Jaapaanii fi Awustiraaliyaan Raashaan tarkaanfii Ukraine irratti fudhataa jirtu kanaaf uggura kaa'uun Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Kaanaadaa fi Jarmaniitti dabalamuu isaanii roobii har'aa beeksisan. Weerara pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin gaggeessan akka nammaanne ittisuuf jecha uggura kana caalaa hatattamaan hojiirra akka ooluuf ministeerri haajaa alaa Ukraine Dmytro Kulebaan gaafatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu.